Akkam jirtu hundi keessan nagaachisanii viidiyoo haaraatti deemnee dhufnee jirra. Viidiyoo haaraa keessatti Yuunivarsiitii Haramaayaa barattoonni bara 2019 join gochuu barbaadan waa'ee Yuunivarsiitii Haramaayaa wantoota beekuu qabdan wantoota gurguddoo shaniin isinitti hima. Isaan keessaa bakka argama Yuunivarsiitii Haramaayaa, Yuunivarsiitiin Haramaayaa eessatti akka argamu, akkasumas kaampaasota meeqa akka qabu, haalli qilleensaa naannoo Yuunivarsiitii Haramaayaa maal akka fakkaatu isa kana isinitti hima. Inni kan biraa immoo fi inni baay'ee murteessaanii fiildiiwwan Haramaayaa Yuunivarsiitiitiin kennamne fiildiiwwan gurguddoo fiildiiwwan akka biyyaatti beekamoo ta'an garuu Yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti hin kennamne jiru. Fiildiiwwan sun eenyu akka ta'an viidiyoo kana keessatti isinitti hima. Akkasumas immoo dipaartimentiiwwan Haramaayaa Yuunivarsiitii keessatti baay'ee beekamoo ta'anii fi kompiitiishinii qaban dipaartimentii warra kamis akka ta'anis viidiyoo kana keessatti isinitti hima. So viidiyoo kana haga dhumaatti ilaaluun dagatina. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa, laayik, koomentii godhaa. Viidiyoo tan irratti immoo Yuunivarsiitii kamii akkasiniif hojjennu sammuu koomentii irra nuukaa haga xumuraatti nu wajjin tura. Inni jalqabaa bakka argama Yuunivarsiitii Haramaayaa irraa gaafa kaanu egaa hundi keessan akka beektanu Haramaayaa Yuunivarsiitii Oromiyaa Bahaa magaalaa Haramaayaa keessattidha kan inni argamu. Kana jechuun Finfinnee irraa naannoo kiiloomeetira 510 fagaatee argama jechuudha. Yuunivarsiitiin kun konkolaataadhaan immoo Finfinnee irraa gara Haramaayaatti naannoo sa'aatii 10 baasiidhaan taataanaan immoo naannoo sa'aatii 11 haga 12 deemsa jechuudha Finfinnee irraa. Inni lammaffaan immoo Yuunivarsiitiin Haramaayaa akka waliigalaatti kaampaasota gurguddoo 4dha kan inni qabu. Kaampaasota gurguddoo 4 qabu keessaa 3 mooraa tokko keessatti kan argaman yoo ta'u, isaanis Main Campus, Ganda J Campusii fi inni kan biraa immoo Station Campusidha. Main Campusii keessatti All Social Department, Computer Science, Business Economics, Natural and Computational Science, Law, Teaching and Agriculture warreen kun Main Campusittidha kan kennamani. Inni lammaffaan immoo Ganda J yookaan immoo Techno Campusidha jedhaman inni kun barattoonni Engineeringii fi akkasumas barattoonni Food Science yookaan immoo saayinsii nyaataa baratan kaampaasii kana keessatti argamu. Akkasumas immoo Techno Campusiin kaampaasii warra kaan irraa kan adda godhu doormii bareedaa fi qulqullina qabudha jechuudha. Doormiin qabu inni kan biraa Station Campusidha. Station Campus keessatti immoo barattoonni freshmaanii gara kaampaasii kanaatti yeroo garaagaraatti kan ramadamanu. Inni kan biraa immoo kaampaasii kana keessatti barattoonni veterinary medicine baratanu kaampaasii kana keessattidha kan baratan jechuudha. Inni kun mooraa guddaa tokko keessattidha jechuudha. Kaampaasonni kun kan argaman kaampaasonni kun sadan. Kan biraa fi inni afuraffaan immoo Hararii Kaampaasiidha. Inni kun kan mooraa isa guddaan ala kan argamu magaalaa Harar keessatti kaampaasii argamu yoo ta'u, kaampaasiin kun kaampaasii barattoonni fayyaa itti baratanidha. Barattoonni meedisinii, faarmaasii fi kan kana fakkaatan kaampaasii kana keessattidha jechuudha kan baratanu. Inni kan biraa haala qilleensaa Yuunivarsiitii Haramaayaadha. Isa kanarratti wanti barattoonni baay'een sirriitti beekuu qabdanu. Egaa naannoo Haramaayaa Yuunivarsiitii sammuu keenyatti kan dhufu haalli qilleensa isaa gammoojjii waan akkasitti barattoonni baay'een keenya kan nuti yaadnu, garuu Yuunivarsiitiin Haramaayaa naannoo haroo Haramaayaatti waan argamuu fi haalli qilleensaa haala qilleensa baddaa keessattidha kan inni argamu jechuudha. Xiqqoo ishee hin qorraa keessattuu ganamaa fi naannoo galgalaa haalli qilleensa isaa qilleensa qabbanaati jechuudha, hin qorraa. Kanaafiyyuu gaafa naannoo Yuunivarsiitii kanaa deemtan uffata qorraa qabatanii deemuun baay'ee wanta murteessaa ta'ee fi wanta barattoonni baay'ee beekuu qabdanudha. Inni kan biraa fi inni baay'ee murteessaan fiildiiwwan Yuunivarsiitii Haramaayaatti hin kennamne fiildiiwwan tokko tokko jiru jechuudha. Isaanis raadiyooloojii, dentaal meedisinii, anesteeziyaa fi arkiteekchariin Yuunivarsiitii Haramaayaatti haga ammaatti kennamaa hin jiran jechuudha. Kanarraan kan hafe dipaartimentiiwwan warri kaanii Yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti ni kennamu jechuudha. Kanneen akka meedisinii, sooftiweer injiinaringii, loo fi kan kana fakkaatan hundi isaanii Yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti ni kennamu jechuudha. Akkasumas immoo Yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti dipaartimentiiwwan kompiitiishinii itti baay'atuu fi Yuunivarsiitiin Haramaayaatti beekamu jira. Kanneen akka meedisinii, loo, ikoonomiksii, sooftiweer injiinaringii akkasumas immoo agriikaalcharii irratti yeroo baay'ee kompiitiishinii ni baay'ata jechuudha naannoo Yuunivarsiitii Haramaayaatti jechuudha. Isa kanas odeeffannoo gahaa qabaachuu fi beekuun wanta baay'ee murteessaadha. Akka advaanteejiitti immoo Yuunivarsiitiin Haramaayaa Yuunivarsiitii warra kaan irraa wanta adda isa godhu barattoota ciccimoo fi qabxii guddaa galmeessanii waggaadhaa waggaatti iskoolaarshiippii biyya alaatti ni kenna jechuudha. Yuunivarsiitiin Haramaayaa isa kanaan baay'ee beekama. Inni kan biraa immoo haala nyaataa yookaan haala kaaffee
Yuunivarsiitii Haramaayaati. Yuunivarsiitiin Haramaayaa yuunivarsiitiiwwan warra kaan irraa qulqullina nyaataatiin baay'ee beekamaadha. Egaa waggaa darbeerraa kaasee iskeejuulii ministeerri barnootaa baasiinidha kaaffee kan inni dhiyeessaa jiru. Sana dursa qulqullinni isaa baay'ee olaanaa ture. Ammas gaariidha. Yuunivarsiitiiwwan warra kaan wal bira qabamee gaafa ilaalamu. Barattoonni yuunivarsiitii Haramaayaa join gootan yuunivarsiitii Haramaayaa kana beektanii yuunivarsiitii kana akka join gootan isin jechuu barbaanna. Egaa xumuraatti waan nu wajjin tursaniif baay'ee thank you. Viidiyoo itti aanutti wal agaruuti. Nagaatti.